Adunyaan gara balaa guddaatti deemaa jirti jedhame. Waraanni Yuukireen ni dhaabbatamoo waraanni addunyaa sadaffaa dhoo'utti jiram. Tiraamp fi Puutiin walitti dhaadachuu jalqabaniiru. Tiraamp akkas jechuun Puutitti dhaadate. Torbee lama keessatti waraana kana hin dhaabdu taanaan balaan dandamachuu hin dandeenye sirratti bu'am. Balaa hammaataa kanaaf itti gaafatamummaa situ fudhatam. Torbee lama keessatti nagaan ni dhufamoo balaan ni dho'a kan jedhu addunyaa gurra harkiseeram. Tiraamp yeroo ammaa oduu addunyaa keessaa isa sodaachisaa fi dhiphina uumuu labseeram. Waraana guddaa waggaa 3 ture dhaabsisuu pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiiniif torban 2 kenneeram. Dhimma kana irratti yeroo miidiyaaleen gaafatan Tiraamp deebii kenneeram. Gaazexeessaan tokko akkas jechuun gaafateem. Puutiin nagaa barbaadamoo waraana itti fufuu barbaadam. Tiraamp garuu deebii sirrii hin kenninem. Inni akkana jedhem. Isinitti himuu hin danda'um. Garuu torban 2 keessatti ni bartu jedheeram. Jecha kana irraa hubachuun akka danda'amutti haalli addunyaa keessatti deemaa jiru cimaadham. Tiraamp yeroo dhiyoo asitti Puutii irratti qeeqa cimaa dhiyeessaa jiram. Dubbii isaa keessaa tokko Puutiin guutummaatti maraateeram. Abiddaan taphachaa jira jedhem. Raashiyaan dubbii Tiraamp kanaaf deebii kennite namichi kun miira isaa to'achuu hin danda'u. Waan jedhus hin beeku jechuun bishaan qorraa obaastem. Yeroo ammaa kana dhugumaa waraanni Yuukireen fi Raashiyaa gidduutti deemaa jiru tasgabbii dhabeeram. Haleellaan Raashiyaa Yuukireen irratti raawwachaa jirtu kan durii caalaa cimee itti fufeem. Waraana akka malee boba'aa jiru kanarratti Jarmanii waan hin eegamne raawwatteem. Misaa'ila fageenya dheeraa Yuukireenitti erguuf murteessiteem. Raashiyaan immoo gocha kanaaf obsaa akka hin qabne beeksiftee jirti. Chaanselarri haaraan Jarman Federik Meerzin guyyaa tokkotti murtii cimaa fi seenaa keessa seenuu malu labseem. Akka odeeffannoon agarsiisutti Jarmaniin misaa'ila fageenya dheeraa Taawuriis jedhamu Yuukireen keessatti akka oomishamuuf deeggarsa gochuuf murteessitee jirti. Waa'ee oomishaa dubbannam garuu bal'ina isaa ifatti hin ibsinu jedhaniiru. Dhanggeeffamni meeshaalee waraanaa gara Yuukireen ergamuu irra ture kana booda hin jiru jechuun labsiin isaanii addunyaa yaaddoo keessa galcheera. Misaa'illi Taawuriis jedhamu kun fageenya kiiloomeetira 500 irra gahuu kan danda'u yoo ta'u, kana jechuun immoo daangaa Raashiyaa keessatti gadi fageenyaan haleellaa raawwachuu danda'a. Yuukireen yeroo ammaa kana Jarmanii fi biyyoota lixaa keessaa misaa'ilota fageenya dheeraa sirna ittisa cimaa fi deeggarsa leenjii waraanaa cimaan guutamtee jirti. Raashiyaanis kophaa ishee miti jedhamem. Diroonii fi misaa'ilonni baalaastikii fageenya dheeraa fi gabaabaa Iraan Raashiyaaf kennite Yuukireen keessatti reeffa tuulaa jiru jedhamem. Kooriyaan kaabaa loltoota 10,000 lakkaa'amanii fi meeshaalee waraanaa lubbuu nyaatan hidhachiisuun gara Yuukireen ergitee bubbuleeram. Yeroo ammaa Iraan diroonota ishee gara Raashiyaatti erguun diinota ishee warra dhiyaa qoqqobbii diinagdeen ishee rakkisaa jiran alkallattiin aloo ba'aa jirti jedhamem. Diroononni kun ammoo gara Yuukireenitti bobba'anii haleellaa dachaa raawwachaa jirum. Diroonota kanaan namoonni hedduun ajjeefamanii reeffi hedduun tuulamaa jira jedhamem. Kooriyaan kaabaa biyya waraanaan of beeksiftu keessaa tokko yoo taatu akka gabaasni agarsiisutti loltoota 10,000 gara Yuukireenitti erguun waraana kana kallattiin ho'isaa jirti. Kana jechuun waraanni kun gara guutuu addunyaatti babal'achaa jira jechuudha. Akka odeeffannoon agarsiisutti biyyoonni hedduun tapha isaanii haaraa jalqabaniiru. Faransaay tarkaanfii cimaa fudhachaa jirti. Deeggarsa ishee baay'ee fageessitee jirti. Ingiliiz immoo duubatti hin jennu jechuun meeshaa waraanaa leenjii loltootaaf odeeffannoo Yuukireeniif dabarsaa jirti. Chaayinaan yeroo jalqabaaf ejjennoo ishee ifatti beeksifte. Duutii Raashiyaa anaaf hin bareedu jechuun dhimma seenaa keessa seenuu murteessite. Tiraamp yeroo dhiyoo as Jarmanii baay'ee jabeessee jajeem. Waggoota darban yeroo aangoo isaa darbetti ciminaan qeeqaa kan ture yoo ta'u, amma garuu Jarmaniin tarkaanfii cimaa fudhachuu jalqabdeetti. Addunyaa hirriba dhoorkitee jirti. Nagaan ni dhufamoo balaan addunyaa ni dho'a kan jedhu gaafii guddaa ta'e. Dhugaan jiru garuu waraanni Yuukireen gara addunyaa guutuutti babal'achaa jira. Biyyoonni hedduun abidda isaanii kaasuun hirmaachaa jiru. Meeshaalee waraanaa yeroo darbe caalaa ciminaan ibidda du'aa tufaa jiru. Misaa'ilonni fageenya dheeraa fi gabaabaa diroonota dabalatee loltoonni biyyoota garaa garaa hojii irra oolaa jiru. Wanti hafuu addunyaan karaa nagaatti deebiti moo karaa abiddaa filattee itti fufti? Torban 2 booda maaltu ta'a? Tiraamp fi Puutiin maal gochuuf jiru? Jarmanii fi Yuukireen gidduutti maaltu deemaa jira kan jedhu guyyoota muraasa booda deebii kan argatu ta'a.